Hordoftoota kiyyaa nagaan siniif haa baay'atu. Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii. Mee kottaarraa viidiyoo tokko sinii qabadhee dhufe. Amma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Shamarran keenya nagaan dhaggeeffadhaa. Warri barumsa waliif qoonnu warri fudhatanii ittiin hojjettan. Warri kaan immoo mee waanuma ajaa'ibaa dhagaa. Waanuma ajaa'ibaa argaa oollas siniin jedhaa. Safuudha aboo. Shamarran kaayyoo hin qabne karoora hin qabne maaluma gocha biyyaa baati isa hiyyummaan icciitiin qaban maaluma argaa maaluma dhagaa ollaa dhugaa dubbachuudhaaf mee gara viidiyoo kanatti as hin dabala. Ijoollee dhugaa rabbii jechuudha nama biraa jettu anumti mataa kootiin dogongora guddaan qaba maalinni dogongorri koo yoo jettani waggaa darbe biyya galee tanan mucaa FB dhanan bareesinii galee mi'a koo Allah ani garuu waanan qabu hunduma shimmiya koo hunda majammara gaafan dhaqe ilma wasiila kooti bukkee dhaqee tanan shaantaa koo hunduma achi kee wadhee tanan ganama achi oolee gara galgalaa qaxxee dheetuma dhaqe bilbiluma koo bichaa qabadhee dhaqe jechuudha. Gaafan dhaqee gurbaa argu gurbaan hin bareedaa miti yoo jettani dhugaa rabbiis bitba shabalaa kana akka inni nagatee hin deemne lukuman qabadhe. Sadugaa sirriitti ba osoo garaadha kooti gara abbaa kootiin dhaqin gurbaa faana guyyaa afur shanatti mana algaa keessa ture ergan isa quuffadhe gara maatii deeme. Kiristoosiin jechuun yaa dhugaa dubbatanii du'uu wayya gara maatii deemee gizeen sun bar gizee nagaatu sishi akka ammaa kana gizeen tabalashanii namni atillee waan tinii wette waan taane si asfararraa nam tokko bar nama nagaati nama hundaamti baalagee dhugaa rabbii sanarraan kana feeyyuu qosaban turtu barumsa akka ta'uuf namoota jala kan taba keenyaa miti sanarraan kana fee garuu ani omaas nan nyaanne omaas narraan fudhanne birrii tokkoyyuu nan kaffalchiisne mana nyaatatti mana algatti kan nyaataa kan dhugaati ofii isaatii kan falee birrii mormaa kana Kiristoos nan marqaa ofirraan baas 2400 naa bitee bakka fataana godhee guddaa furaatti nagangalchaa oolee tirsa kee gara fuulan duraati furtee nagangalchaa kurban tokko waliin teessa yaa amma walumaan jirra waggaa shamaa waggaa faffaa keenyaa qaanyedha akkan tolu oromoo tokkotti qaanyedha nama hin beekne wajjin nama furteessee tokko yeroo maal ibsa kee kara fuulduraati moo inni maal irsuma akkoo gayaa nama biraan qabu ammas taanan nama biraan qabu suma faanan jira garuu jechinan siin jechi barbaadee fi qarshii jedhee sin gaafatiin boruufis si ta'a qarshii sin gaafanne taanan kun boruufillee si ta'a birriis na gaafa amma ammaatti kuma birriis na gaafa jembee nama naasofnaa galgala naasofnaa mammaa walumaan jirra garuu maal jechuu barbaade tan ani garuu mi'a koo geesseennan iboleettis dhaabbatee nan eenneen hawaasaa jiraata sanaayyuu ko saba keenyaa miti dhugaa rabbii dabuu bidha mucaan hundi hattuu miti. wanti tokko miti rabbi namni hundumtuyyuu tokko miti barishi silazaa namni nagaati jira nama feeyyuu haa ta'u waan nama ta'uu isaati dhugaa rabbii maal wanna haa ta'u namni hundumtuyyuu uumaa rabbiiti rabbishi maali namni uumaa rabbii kiloo maal inni kun oromoo dhumata oromoo zarafee miti oromoo kan shiraala zarafee badeekko silazaa zarii daallaa Mee viidiyoo kanarraa maal hubattu siniin jedha. Shamarran keenya salphannaa tokko si wallaalchisee kan jiru jechaadha. Miidiyaa gubbaarratti yeroo baatan waan haasoftan, waan jettan, waan dubbattan kan hin beekne baay'ee kan na taasifsiisu keessa jechaadha. Mucayyoon tuni amma ijoollee fi tiiktookii irra teessee waa irratteetu ijoolleen gara hin qaban. Dhiirachi jala hin jiran dhaggeeffata, shamarran hin jiran dhaggeeffata. Waan ishiin haasaa turte sana amma dhaggeeffattanii jirtu. Innaa galee tananii mucaa feesbuukidhaan wal baree yeroo wal baru kana booletti na eegee ani ijoollee eessuma kiyyan eegee mi'a kiyya eessuma kiyyatti kennee tananii guyyaa tokko eessuma kiyya bira bulee tananii guyyaa afur immoo isa bira dhaqee bilbila koo qabadhee isa bira dhaqeeni isaan booda guyyaa afur taap godhachaa turree. Adda baanee chumarraan biraa deemeette isaalfattanii akkatti haasoftan ani anan jedhu waan na dhibe keessaa tokkotu jira beektu yeroo miidiyaan kun hin banamin keessatti abbootiin keenya haadhotiin keenya waan akkanaa akka argan hin haasa'an daa'ima biratti illee hin haasa'an inni ammaa kun aboo qabateetuma miidiyaadhaan baata. Waan haadha manaasaa wajjin godhe waan jaarsa ishee wajjin hin goote asuma fuutee nutti haasofti.
Maali dhoffachuun hin jiru jara keenya. Sim jedheen namni durii bar dhoffatee waan akkanaa suutadhanii beektu waan ta'e warri gaa'ela dhaabbattanii waanuma maraachaa kana miti jechaadha ka. Suutadhanii waarrataniiti ijoollee ofii raffisanii hojii ofii dhaqu. Inni hojii ofii dhaqus hojii ofii dhaqata. Inni ammaa garuu akkatti bula nutti odeessa. Akkatti rafee nutti odeessa. Akkatti nyaatee nutti odeessa. Akkatti deemee nutti odeessa. Hundumaa nutti odeessa. Dhaloota icciitiin qaban. Dhaloota fakfaakka. Eenyutu amma miidiyaa irra teessee waarratee oggaalaa akkanatti bakkoota akka baaburii daaktu. Ijoolleen na taasisa dhaloota narraa baratan jettu boruu dhalli koo maal jettee barate fakkeenyaaf kuni barumsa maalii qabaa irraa baradhaanam. Barumsa maalii qaba wanti barumsa qabu jechaan wanta tasgabbaanii natti dubbatan barumsa qaba jedhee fudhadha. Inni kun immoo inni miidiyaa irratti baatee mucaa takka bareedananii isaan booda boolatti wal arginee guyyaa wajjin taap godhee eenyu keessatti baree hotela wajjin bulee maali barumsa maal qaba kun? Barumsa maal qabame? Barumsa jechaan waan ragab jedhee waan saalfannoo qabu akkaataa ittiin dhaloonni fudhachuu danda'anitti barsiisudha. Shamarran keenya biyya Arabaa kana deemani waan sammuu tosh godhuun beekan waan hoo'isu jechaadha. Yaa Rabbi sammuudhuma nan hoo'isin. Adaraa kee sammuudhuma kiyya naqabe. Waanuma haasaan hin beektu shamarran bara. Waanuma jettu hin beektu dhiira wajjin dhiira keessa teessee jechaadha. Bara dhaloonni icciitii qabachuu dadhabee keessa jirra yaa obboloota kiyya yaa hordoftoota kiyya. Keessattuu ijoollee shamarran kanaa siruma sammuun keessaa fooricha keessaa fuudhame keessa iyyuu hin jiru. Yeroo tiktokii kana gubbaa irratti ba'an waan haasaa waan jedhan hin beekanii waan dubbatan hin beekan waan godhan hin beekan siruma waanumti isaanii nagarramaa oolachaadha dhugaa rabbiichaa. Kanaafuu micayyoo kanarraa ni barumsa tokkollee waan baradhee waan fudhadhe tokkollee hin qabu. Irraa baratan jedhee talaneef maal irraa baran? Haasaa ishee akkana balaxxaqeedhu kanarraa maalan baradha? Dhaloonni maalirraa barata? Ani kana kan uumaa irraa hin baradhu. Otoo gorsa ta'ee waan akkasii jira irraa of eeggadhaadha namni. Itti bar ijoollee hin saalfattu. Bara baruma kana keessa dhaloota wajjiniin haasa'uun shamarran akka ofii wajjin haasa'uunis dhiira akka ofii wajjin icciitii ofii haasa'uunis sirrii miti. Gingishaa bara hamma namni dhalootatti icciitii ofii himate nama bishaan gingishaatti gadi naqe daqiiqaa keessa kan hin turre jechaadha. Innaatuun akkanas niin jedha kajoole waan ishiin haasofte badee baaburumaan gadi naqaa oolte. Wanti ishiin dhiifte hin jiru ijoollee. Nan saalfadhe bakka ishiin qaane nan qaanfadhe. Dhaloota akkanaa kana keessa irra bara baaqota kana waan haasaan kan hin beekne jechaadha. Innaa afaan na dabsanaan ayyuu yaa hordoftoota kiyya. Innaa yaada dhimma ishiitti kun wanti irraa baratan illee qabanii garuu kaammarree wajjiniin jirraa nan ganneette garuu feesbuuk irraa nan baree booletti bira deeme guyyaa 4 wajjin bulee isaan booda immoo deebi'ee deeme amma biyya Arabaan jira ani qodaa kiyyattiin kennine ananitti kenne immoo waanuma sanii jette isas wanni ishii nan bifte tokkollee hin jiru ijoollee wanni ishii nan bifte ani kaasirratti hin baasu viidiyaa kiyyarratti. Wannuma takkallee nan bifne waan icciitii xiqquma qabatan jedhanillee takkitti hin qaban. Dhaloota akkana safuudhaaboo kuni safuudha. Dhaloota safuu wallaan. Ani dilibsii jalatti godhan ol baasanii miidiyaatti nu baasan kan. Safuudha. Ifne aboo. Waan dhaggeeffataniif galatoo waan siniin jedha. Kanaaf icciitii keessan namatti hin himatinaa isinillee kanarraallee maal barattu jedhee iyyuu yaadu siniin jechuun barbaada hordoftoota chaanaalii kiyya micettiin baay'ee na dhibde ana akkasii siniin jechuu barbaada waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa'ee micootanallee waan dhaggeeffattaniif galatoomaa'ee akkasuma icciitiillee qabachuu akka dandeessan jechaadha waanuma argitan akka hin baafne akka hin dubbanne baay'een keessan miidiyaa hin hojjettanis immoo taanaan yeroo dubbattan yeroo hojjettan of eeggadha. Dhaloonni boru maalirraa barata ijoolleen koo maalirraa barata jecha haasaa siniin jechuu barbaada. Hedduu takka galatoomaa laayik sheer gochuun dagatina maamila koo ta'uun dagatinaan siniin jedha baay'ee sin kabaja baay'ee sin jaaladha yeroo gaarii naaf qabaadha chaaw chaaw.